urjii barii urjii samiirra bakkalcha barii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtaa qaali. Akkamatti naguma. Hin qabate aante. Hin qabate ni ajandaa goote man qabate kanatti. Maa akkamitanii sabannaafi akka ta'utti qabatte. Nagaadha mini. Alhamdulillah. Baganaa jiraatti naguma akkam. Jirra wallahi. Maalu jetta? Kunoo taa'ama jirra ijoollee wajjin iddoo wajjin. Maaliif teessuun hojjettanii? Cuyaatti goona. Hojii wayyuun jedhamu. Hojii wayyuun jedhamu. Durri baay'atiin. Akkam maalu nagumaati? Alhamdulillah nagaa kodha akkam isin biyyi nagaa. Baay'ee bareeda. Zamzamaa sana naaf iddee dhuftamu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah abdiko ifa biyya. مبرور سعي مشكور ذنب مغفور تقبل الله منك صالح الاعمال كلها. ما شاء الله ربي سرها قبل ام الليل ما شاء الله عجائب التسيفه كله زمزم كيسا دوبان افتي ما شاء الله. ايه والله الحمد لله ما شاء الله تكتاي ربي هذه ربي سيها تاسسو وليتك علي حدثوا ولين فكاتا كان كيسايبان كان كيهون دولين ربين تاديسي هاتاسسو ها امين جيان تربان نما زيار ربي سي هاتاسسو وقادانيس نما حج ربي سي هاتاسسو امين ميتان تي ابي كان كي هذا فبا كان كي هوندا يساني في قجلچه نما يساولين اوبولا كان كي كنو قادي كا دلقا كان كي جنا كان كي بوكي كان كي تاو كان وجين ها ربي وقان لما قمتشو دعايا جكتي كدتتن لما أجي سجود الشكر بو ربي أتاس آمين يا لا لما قمتشو كان كي حواسي قمتشي بولي كان كي كان جادا وبولي كان كي ودين إفو أكما وبولي سكوكي ما شاء الله ربي نقول إساء إسلام ما دام بريكي آمين أخو بنور الإسلام لا ما نكون عليك الدين هذا الإسلام ما لفوا لك إنسان ربها إبسو وقولا وانك إنسان كهما أبيك رب سياكا يتهندك أكم مجيس نيجن كذا جباتا وعين بدمات وجه لا سنجن رب سيبنا كيف بدو فيات آجلتهما عبدي قوتين السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دجاوي كينيا ورا اللينجا. نجارة كم جرتوا؟ درتو فيا كيفي؟ الحمد لله نجارة. نجي الحمد لله. أدراجنا كعبار جرتان تسدواين أفكارنا ندبر. أتا أوربي أجمع عليك شيء. Abdo. Wayadi. Naguma miti malo. Jirra wallahi. Mucaa kanan beektaa Firiidee mucaa jedhamu kan. Baay'een jaalladham. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Waalaikum assalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu naguma. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ana jiraatu. Nujiraadha. Kottu misaa nyaatu Abdoo. Ammareefu qubsii nyaannam. Rabbeedhi. Wallahi. Kottu kasin gurshaa bannaati. Gurshaa kee yaadeeraan bannaati erga gaafa deemte. Thank you. Abshirri dhufa. Ergasii namni nan gurshine. Asittan si gurshaa hin dhufta. Shantaa keessa zamzama kaa'adhu fidii kottu ishee.
zamzama achi dhugee dhukkuba onnee koo fayyiranii. Madina dhaqeen sagaleen dhukkuba ante tonsiliin na qabe. Bareeraam ganaman sirratti bareen. Baay'ee. Gurshaa jirte maal yaadachiiste beektaa addisu. Isa gaafa abbiin islaama ta'e ati feestaalii gurraacha uffatte. Isa darbee yaadiinaadhaan macaamii tokko. Ittisi yaadda'iinaadha. Ittisi yaadda'iinaatti sin qabamiinaadha. Gurshaa kee yaade isa dubbatti sana yaadatte. Ammayyuu dhugaa. Jalqabaaf xumura irratti na gursha yeroo baay'ee. Kanaaf Maashaallah rabbi jaalala keessa rabbi warra jannataa isiniif qabu jannata keessatti akkasuma rabbi warra wal jaallatu wallaa wali rabbi isinaa taasisu inshaallah. Ana waanti asumattan ana waan hangalu miti addoo. Qeerroon gadi yaasa. Ana waasumatti nama guddaa ta'uu laatan jedhee waan hangalu. Qeerroon sitti gadi yaasa. Qoosaa akkasii dhiisi. Hiriira nagaan sitti baasa. Warri riyaadii asuma fuudhii jechaaru bakka hin dhufuun. Jaartii si barbaanna chaaru warri argee. Dubai kottu. Dubai kottu sponsora taana. Inshallah. Ana akka kootti sponsora ta'e Itoophiyaatti si waama si nafeeraan. Sponsora ta'e Itoophiyaa si fidee dhiisu. Inshallah ji'a tokko torbee sadiif booda Dubai numna yoo rabbi jedhe. Kottu wallah. Inshallah dubbanna. Deesiyaa ga'u bannaati. Ifa ta'e ammayyuu. Miidhannee kufrii Dubai keessaa inni butuchina. Amoosana morma qabne silaa ummatti deebisnaanne. Halli waliin barbaanne nuti hin deebisin. Inni asii sherti tokko Dubai keessa sherti tokko warri inni annasu beektaa isa barbaadanii deebi'an waan ta'eef. Inna akka mireetti bartee qilleensi minaaminiin qalbiin kee gali si godhamu hafi si godha. Maal yoo yeroo galuu suma yaadannee gali nu godhe malee maaltu gali nama godha Itoophiyaa. Uummata yeroo yaadaniif namatti hamaa yaadu. Waan hundaa uummata gaafatti gaarii yaadduuf. Addoo kottu misaan beera satteen ududdu fuuldura koo fiiddufaa. Wallahi. Itoophiyaan mana barumsaa baay'ee qaba malee badaallee miti. Akkasii wallahi. Barataa baay'een qabu Itoophiyaan mana barumsaa baay'ee qaba. Manumti barumsicha bakka jiraatin jedhaman immoo. Saampilii dhumaaf iyyuu bira darbanii baranne irra odhanuu gahaadha. Itti fufaa warra koomentii kana gaaffii tokko warri koomentii kun immoo yeroo namni dhufe islaama ta'u jechuudha. Warri kiristiyaanaa jechuudha. Dhiiraaf taatee dhiira barbaacha deemtee dubartii barbaacha deemtee garaadhaaf deemtee minaaminii warri jettan kunii jechuudha. Dubartiin kiristiyaanaa dhiira hin deessumoo dubartii hin deessumoo akkam yaani moo keessan wangeelli wal fuudhuu hin ajaju akkamitti yaani qarshiidhaaf deemte garaadhaaf deemte jettu isin nyaata hin nyaattanuu agabuu teessuu. Yesuus yoon fuudhee wangeel ajajamaa saniif. Wala akkami wanti isaa dhugaa rabbi naaf hin galle birriidhaaf deemu minaaminii hin jiru. Sagaleen koo fayyaa ta'e.
እውነት baay'ee tokko nama ajaa'ibu wallahi gaaffii yeroo hundanatti ta'udha. Maleen fuudhu kiristaanni dhugaadha. Kiristaanni dhugaadhaan fuudhu warra seera cabse fuudha malee warri moodelli isaa Yesuus hin ta'in fuudhu saniifi warra santu akkasidha. Dhugaa ani dhugaa dubbachuuf kan gaaffii nuti ta'a garaadhaaf deemu. Agabuu ta'u sin nyaata Isaanoo waldaamatti nama akkanattu malee hin fuudhani. Phaawulos malee hin fuudhani. Abdo Phaawulos fedhii erga bakkeetti fixee booddeetu akka Phaawulos ergi fedhii bakkeetti fixee dhaqee pheenxee ta'e booddeetu akka koottaftanii xurruudhaa jedhame. Muudiitti qabate. Innillee geestaa hosimatti kadhachaa ture. Waan nama ajaa'ibu maaltu jira isinitti fakkaate? Dhugaa dubbachuudhaaf faayidaan pheenxee keessa jiru eessayyuu hin jiru dhugaa. Dhugaa haasa'uu yoo jenne faayidaa Akkoo sagaleen isaa qaqqabaa jira abdii. Sagaleen kee qaqqabaa jira abdii. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf faayidaan kan jiru utuu ta'eyyuu pheenxee keessa jira. Zayitii namaa laatama, duqeetiin namaa laatama, sukkaarri namaa laatama gaafa amantii jijjiiran jechuudha. Keenya keessa garuu dhugaa malee homtu tokko namaaf hin laatamu. Amma namoonni baay'een jechuudha warri as dhufanii deddeebi'aa jiran jechuudha. Yaani isaan islaamummaan maallaqa namaaf laata, makiinaa namaaf bitaa. Akkasa namichi paastariin waldaa keessa dhaabbate bituun hojjetii waggaa dhuftu makiinaa bittuu jee dhugaa asiyanii ameen je'an. Akkasa namiti asii dubbisteeti malee shubbistee miti islaamummaa keessa wanti jiru. Gabbittoo? Annaa warri arras borisii islaamummaan maallaqaan nama bitaa jettanuu maallaqni kan jiru pheenxee keessa malee abadan islaamummaa keessa hin jiru. Fakkeenyaaf ammaa naqamteen biyya kiyyaa jechuudha. Waan ani ijaan argaa ooluudha sinii galee. Amma garuu bakka hin jiru achi miti malee achi keessatti dhaladheen guddadhee sinii galee waldaa araaraa minaamini san nan beeka. Warroonni rakkatan warroonni intini ta'an dhaqanii amantii isaanii jijjiirratu duqeetiin hin kennamaafi sukkaarri hin kennamaafi keenya garuu abada wanta akkasii hin jiru. Sinii galee akkas dhugaan jiru kanumaa jechuudha. Fiida. Wayyee. Dhugaa namaa hin dabsinu, dhugaa namaa hin dhoksinu, dhugaa dubbachuuf taanaan jechuun aanarra islaamaa kaleessa kiristaanan ture. Dhugaa namaa hin dhoksinu, dhugaa namaa immoo hin dabsinusi, hin dhoksinusi. Waldaan araaraa akkasiin godhu ishee isa kana achumaan qabadhuu deemii waan an beekuufan sitti hime waldaan araaraa akkasiin godhu dhugaa namaa yoo dhoksine waaqayyotu yookaan rabbitu dhugaa keenya dhoksaa dhugaa namaa yoo mul'isne immoo rabbitu dhugaa keenya mul'isa waan ta'eef waan akkas jedhamu hin jiru achi isa kana asumaan illee sirreeffadhuu darbii habadan faallaa amantii keenya waan ta'aniif qofaadhaaf. Warra xixiqqoo akkas godha. No. Warra xixiqqoo warra shaaraa walitti hidhatan malee masarataa jechuun namoota hundumaa nama wal qixa gargaarudha. Boorana kan gargaare mootummaa gararraatti uummata buqqee Harargeerraa gargaarsa kan godhe isa mataasaati. Isa kanaaf dhugaa namaa immoo dhoksuun gaarii miti faallaa amantii keenya waan ta'eef immoo daba namarra kaa'uunis xuruu miti waan ta'eef achirratti dogoggorteetta. Duruu bare Alamaan wantoota akkasii dhugaafan dhaabadhe malee warri duruu bare warri amantaa kamiin keessattuu islaama keessattis ta'ee kiristaana keessattis warri fakkaatanii warri amantaa ofii akka waan amantaan waa jijjiirachuutti qabeenyaan geeddarachuutti si ajaju warri fakkeessatti islaama keessas ta'anii kiristaana keessas ta'anii warra hanqina qaban hanqina beekumsaa ta'e hanqina amantaa hubannaa amantaa sanii. Kunis maaliif beektu jechuudha.
lamaanኛው jechuudha. Islaamni faayidaadhaaf islaamummaa keessa deemu warra jedhaniif hin dhaabiyan jecha kana isinii galee. Innaa iddoo dhiifama yoo si aarte dhiifama garuu laakiin ani nin beeka wanta kana sii galee Naqqamtee keessatti baay'inaan nan beekaan. Paasteroota zayitiidhaaf sukkaara namaa kennu nama jijjiirsisan. Dhaggeeffadhu fiidaa jechuun dhugaadha. Islaamummaani akka amantaa kiristaanaa isan jaallataa ol dureettan jaalladhe ammayyuu taanaani jechuudha. Dhugaan sitti har'ayyuu laphee koo keetti iddoo guddaa kan qabu amantaa islaamaatiin naana. Islaamummaatti deebi'uu iyyuu miti jechuudha. Garuu na dhagaarta miti. Irratti bilbilamaa jira. Na dhagaan jirtu? Inni dhaga'ama addoo sirratti bilbilamaa jira bilbilli. Sagaleen jira Nuuro. Kan kee jira Abdii. Addisuun maal jedhaa ture nageenye mee waan addisuun jedhe naa deebi'a. Waldaa Araaraa keessaa keessa hin jiru je'een. Jennaa waldaa Araaraa keessatti hin jiru je'eetu dubbataa jiru. Intiniin irratti namni irratti bilbilee keessa badee. Gaduu isa jennu fuu danda'a. Silkiin aktiiv hin taane. Sagaleen kiyya dhaga'ama fida. Barsiisaa ta'a hin dhaga'amu. Hin dhaga'ama barsiisaa. Sagaleen keessan garuu baay'ee rakkoo. Ayyee itti fufa addoo yaada kaasisan. Fidaa dubbataa ture natti fakkaata. Networkiin kiyya diimaa nama mul'isaa jira asirratti tokko akkasii yaada kaasisan bareeda. Fidaa dubbataa ture. Laan intinidha. Abdiin addisuun maal jedhee jennaanii waan ati jetteetti meetan callisee. Okay. Maalirraatti haasofteeti sila? Abdiin buusinaa maaloo? Yaani ani kan asee warroota islaama yeroo taatan faayidaadhaaf deemtu garaadhaaf deemtu warra jedhaniin kanaafin deebiseen faayidaan irra caalaa kan jiru gara keessa malee keenya miti je'eetan deebisee walumaa galatti. Fakkeenya immoo nama tokko fakkeenya fudhattee raajii Masaratidha. Fakkeenya immoo nama dhuunfaa tokko fakkeenya fudhachuun har'allee borillee diinii amantii keenyaallee nuun eeyyamu. Amantaa namaa arrabsuun illee diinii amantii keenya yookaan amantii keenya nuun eeyyamu. Ergamaan keenya gaafa nutti himanii sallallahu alaihi wasallam amantii namaatti hin bu'iinaa hin beekan waan ta'eef amantii keessan arrabsu. Ani sinteellaan dhufe sin duran beeku. Inni guddaan dhugaa dubbachuuf taanaani pheenxee keessaa namni gadi of deebisee rabbi tokkicha sodaatee dhugaadhaaf hojjetu raajota pheenxee tajaajiltoota pheenxee jedhaman keessaa Masarat Taayyee qofaan kana bareechaa beeka. Har'a waanan islaamaa ta'eef dhugaa namaan dhossu kaleessas dhugaatu waldaa kiyaana baasee har'as dhugaamna kan na dubbachiisu kanadha naan. Masarat Taayyee ofii asirratti kan addis waasii Araaraa jechuudha. Qoy na dhaggeeffadhu kamaalii asumaan si deebisa. Masaratiin na caalaan beektu Araaraatii fi na caalaan beektu. Siif safara kee ta'a anaaf immoo mana kooti. Mucaan immoo naamusaan qabdu yeroo hundumaa. Kanaaf waanan pheenxee ta'ee fi amantaa nama biraaf nama qaama tajaajilaadha jedhamu xureessuun barbaadu. Hattuu sobduu haca barbaadu yeroo ittan haasaa ittan hima. Isinii galeeramanii inna kanadha wanta ta'ee fi walumaa galaa wanta haasaa turre barsiisaan fa'a kanadha.
Hattoonni ni jiru. Kan zayitii liitirii tokkootiin amantii kee gaddaradhu jedhanii dhaloota guyyoomsan jiru. Kunoo buraayyuu addanaayyoo kunoo laga xaafoo kunoo bishooftu keessa guutaniiru. Dhugaa dubbachuudhaaf. Nan yaadadha yoo amantaa kee jijjiirratti mana si ijaarra ittiin jedhanii kanatti haala lakkoofsan qaban. Koottu waan akkasii sii goonaadhanii kan nama amantii nama jijjiirsisan lakkoofsan qabani. Garuu namoonni qaama mootummaa olitti uummata utuu addaan hin qootiin amantaadhaan sanyiidhaan maaliin utuu hin qoodiin namni nama gargaarsa mootummaa gararraatti nama gargaaru kabajamuullee qaba. Kunuunfachuullee qabna guddaa keenya kunuunfachuun dirqama keenya. Isa kanaa fi kanadha wanti dubbachuu barbaadeeni jechuun jaalladha. Egaa kaleessa namni dhugaa jaallatu ana duukaa dhugichaa fudhatu. Namni dhugaan jaallanne har'a iyyuu an sobatti danda'e waan waliin galleef jibbuu danda'a. Isin galee akkuma ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa dubbatanii amantii namaa hin arrabsiinaa isaan wallaalota yookaan immoo hin beekan waan ta'eef amantii keessan isin caalaa arrabso waan jedheefi kabaja amantii keenyatti gochuudhaaf amantii namaa dhiisuun barbaachisaadha bakka. Abdi ade wanti gargaarratti nabi rabbi Nasiru siyaata kodhiifama addisuutti hin dubbataas. nabi rabbi alayhi salatu wassalam ila gabaabduu waysi jira. Ani nama tokkoof osoo hin ta'in nama hedduuf waan fakkeenya ta'u. Nama hedduuf waan fakkeenya ta'u. Nabi rabbi alayhi salatu wassalam kennaa turan. Ummatoota duramoota paartaroota guddoo zabana sanii keessaa qabeenya zakaa jedhamee sababa. Qabeenya namaa irraa walitti qabamee zakaa afaan arabiffaatiin jedhamu kana waqtii walitti qabaman warroota islaamummaan isaanii kajeelamu bu'oota amantaa kaawwanii ta'aniif wantama fedheeyyuu haa ta'u yoo islaamummaan isaa kajeelamu ta'u taate yoo kallattii isaatiin karree wayii rakkoo wayii uummata irraa hin deebi'e akka ta'u taate hawaasa irraa akka ta'u taate kajeellaa wayii yoo isa keessatti argamu taate akkuma sanii jecha zakaa kennanii nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam kabajjaallee isaa kennan. Kabajjaallee isaa kennan. Kabajjaa namoota kaan keessa kabajjaa addaa isaa kennan. Fakkeenyatti sirna jihaadaa keessatti sirni jihaadaa waqtii gaggeeffamu eesiin hin tuqamu, dubartiin hin tuqamtu, biqilli hin tuqamu, namni nagaan amantaa ofii gaggeeffatu hin tuqamu. Keessattuu qeesonni adda addaa hin tuqaman jechuudha. Kanaaf ibsattuu amantaa keessaayyuu warroota dura bu'oota amantaa kana akhlaaqa gaarii yaafatu. Malee duruma waan yaada qabu keessa warroota dura bu'oota amantaa kana akhlaaqa islaamummaan itti nu ajaju keessa akhlaaqa ijoo itti mul'isuu qabna. Akhlaaqa gaarii hawwachuu qabna ofitti asii qabna. يا إسلام هذا واحد من بركة الله سبحانه وتعالى قرآن وإنك لعلى خلق عظيم ربين هذا جاري هذا نبينا هذا جاري أكتر هذا كان كهذا أنا كده وان قرآن أجد وان قرآن إذا أو مولد أكثر وتنا محمد عليه الصلاة والسلام ربين كان بفتيج نبي رب الله عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس الجنة والله وحسن الخلق Gabaay'een paartantiin olaanaan waan jannata rabbii nama seensisu jannata rabbii waan nama seensisu maali? Sodaa rabbiitii fi miidhagina haalaati. Salaata osoo hin ta'in, zakaa osoo hin ta'in, sooma osoo hin ta'in, hajjii osoo hin ta'in ilaala. Taqwaa rabbii jechuun rabbiin sodaachuu. Allaa yaraaka haysu nufaat wa allaa yahqilaka haysu amarak. Taqwaa rabbii jechuun bakka itti si ajajee si dhabu. Bakka salaatii yoo si jedhe achi si arguu qaba. Hin hatin hin sagaagalii yoo si jedhe achitti si arguu qabu. Waan rabbii itti si ajaje hojjechuu jechuudha. Raawwachuu. Taqwaa rabbii sodaa rabbii waan rabbii irraa si dhowwe irraa dhowwamu jechuudha. Kana baay'ee waan jannata hojii namaa keessaa jannata hojii nama seensisu taqwaa rabbiiti tokkoffaan lambar waaniin. Lammaffaan qabdiin lammaffaan miidhagina haalaati.
haala gaarii nama waliin hawaasa waliin amantaa kamii waliin qabaachuu miidhagina haalaa itti guddifachuu namni uffata namaa laala adeemsa namaa laala haasawa namaa laala yoo haala keenya laalee namni islaamummaa ka baqatu ta'u taate rabbitti guyyaa tokkoon gaafatamna galee inna gamam sagalee koo yoo haalli keenya badee namni amantaa islaamaa ka baqatu taate namni waan keeyyatti amantii akkas ta'isee jirta yoo ati haala baddee nyaata dhugaatii keessatti bololuu keessatti waan adda addaa keessatti ollaa kan keetitti dabuu keessatti ollaa kan keetitti jallatuu keessatti osoo qabeenya qabdu yoo islaamuun ollaan kan keessa biratti beela bule islaamummatu akkasitti ajajasa kana sirraa arguun qabu islaamummaan akkas hin jedhu kanaafuu guyyaa qiyaamaa fuundu guyyaa firdii guyyaa xumuraa san fuula rabbiititti ni gaafatamna jechuudha sababa keenyaan namni tokko nama kumaa miti nama kudhanii miti namni tokko yoo amantaa islaamaa lagate jechuudha so isa kana ta'eef namni hunduu nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam haqa ollaa waqtii yeroo dubbatan ollaan gariin haqa 2 namarraa qaba ollaan gariin haqa 3 namarraa qaba fakkeenyatti ollummaa kiristaani tokko yoo ollaa kan kee ta'e haqa ollummaa tokko sirraa qaba haqa ollummaa yoo inni beela isaa cadhisuu hin qabdu beela isaa jaalachuu hin qabdu ollaan kan kee yoo si bira beela isaa garaan si dadhabuu qaba kiristaanallee haa ta'u haati tante yoo kiristaana taate haati tiyya kiristaana diina kiyya jettee tola itti ooluu dhabuu hin qabdu tola itti ooluu qabda jaalachuu qabda baadhachuu qabda duddatti hin dhagamaa duddatti baadhachuu qabda nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam adeemsa akkam dabarsan laala haadha isaaniitiif akkam ta'aa turan ija isaaniitiif isaanuu argine haadha ofii argine abbaa ofiin argine qabrii isaanii dhaqanii boo'aa turan qabrii isaanii ziyaaraa boo'aa ture achi ta'anii kanaaf amantaa kamii waliin abii sufiyaanii waliin akkam turan nabiin rabbi hoogganaa waraana mushrikaati hoogganaa dura bu'aa ambasaaddara guddicha mushrikaati soddaa isaaniiti haala gaarii itti mul'isaa turan haga mucattiin isaanii ta isaan irraa fuudhani qanii inni mana nabii dhufee alayhi salaatu wassalaam firaasha isaa kana anaaf tuffatte moo ana tuffatteen lakki bar inni firaashii rasuulaati bar jetteen lakki dha rasuuli kabajjaa barbaachisu akkasuma godhiif jedhaniin kabajjaa barbaachisu ima godhiif jedhaniin mucattii isaaniitiin kanaaf islaamummaan kabajjatti nu ajajji islaamummaan fuula gaarii hawaasummaa nabiin rabbi nama akkamii waliin daldalaa turan mee yaadadhaa seenaa eenyu waliin hojjetaa turan nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam irraa uffata ergifatan uffata namoonni gurguddaanis jiru waan ta'eef nu wanti jecha nu gaggabaabsaa isaaniif illee hangeesseera hatta nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam uffata keessatti ergifannaa adda addaa keessatti meeshota adda addaa isaan irra ergifatan hatta qanii du'a isaanii meeshaa ummata yahudaati uffata yahudichaa tokkotu rasuula biratti jira jechuudha ka qabdii qabsiifame jechuudha kanaaf obboleewwan kiyya akkasitti miidhagina haala ka da'awaa godhuulee dadhabdan ka qur'aanaaf hadiisa illee namatti himuu dadhabdan akhlaaqa gaarii yoo mul'iftan mataan isaa da'awaadhaa isiniin jechuu barbaada haga namatti gabaabbadhaa jabaadhaa hundumti keessanuu inshaallah jazakumullahu khairan okay galatooma gamanumaan dhaamsa xiqqittu daqiiqaa tokko kan hin guutiin dhaammadheen maammee fa'ii fi alii akkasuma ustaas Ahmed fa'itti yerootti darbinu ta'a kitaaba kan argaa jirtu dubbisime kan namni kana beektan lakkoofsa tokko barreessame macaafa kana kan dubbistanii kan beektan macaafa kana akkasittiin argamaa laata moo akkatti argama okay dubbistanii beektu kana na ergama rabbii keenya sallallahu alaihi wasallam aliikota islaamaa warri dubbistan mee lakkoofsa tokko naa barreessaa dubbistanii warri beektan hin kijibinaa rabbi tokkichi isin argaa mee lakkoofsa tokko okay kunoo addaan immoo
ilmi islaamaa yookaan hordofaan islaamaa tokko seenaa ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam ergamaa keenya yoo dubbistanii akkasuma kaalifoota isaa fi arfanii fi haadholii manaamin wantoota jedhamu manaamin wantoota kiristaanonni hedduun gaaffiidhaan ittiin rakkatanii macaafa kana keessa argattu. Maslaala macaafa kana keessa argattu. Namni macaafa kana dubbisee barasaa guutuu qilleensa miti waraanni mootummaa Itoophiyaa yoo irratti baname illee islaamummaa gadhiisee na deemu. Dhugaan isinitti himaa jechuudha. Namni macaafa kana dubbisee utuun ja'anaan kan na booji'e macaafa kana dhabaasuu kan kiristaanummaa kee na booji'e fidee islaamummaatti nagashee inni olaalaan macaafa kana dubbisu. Mee kana dubbisaa. Kana dubbifteennan jaalala islaamummaatiin maraatta dhugaan sitti himaa jechuudha. Gabaabaadhumatti maammee Aliin faa, ustaazonni Ahimed faa itti fufaanii yeroon kan keessan manni kan keessan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ علي اتفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي تمام. نبرة تقوى وجه اللينجرا داني كوني شهادة قبل جدي سنة لمي سانفاتي تقوى بسافي داني. بوئرة. يا سوكيكا. إيش لمي سانول دبي كيسا. لمي سا كيسا ول دبي منا كيسا. لمي سا. سكالين كوين جرامي ما. Injira akkasirriitti jira. Oke, anche mana keessa deebii ka lammisa. Connection isaati. Laallichi fidee sagalee inni biraa wajjinatti fakkaata itti fufa. Muhammad illee jira, Muhammad illee Ahmad illee Muhammad Amin. اتفق اسمي كان نمني التان عندك يا فردتك كون Wanni mana biran jiru waca daranii fi bejala. Wanni mana biran jira dikko. Sirritti ndagamu garuu xiqqoo jira. Rakkoon qabu akkasi. Okay, inshallah. Taap godhame warri jala xiqqoo qabaa jira. Addisuullee xiqqoo kana godha. Taap godha. Taap godha. Ijoolleen kiristaanaa gaaffii gaafachuu barbaadan illee lakkoofsa tokko barreessitanii geestii ergattanii isin gashine gaaffii barbaadan islaamummaarraa gaafachuu dandeessu. Har'a namoota jajjaboo fi ciccimoon nu gidduu jiru. Deebii ga'aa waan barbaadan gaafadhaanii. Gaaffii qaba. Lammisaa yoo deebitee Gaaffii ni qabayyuu ni addisuu gaafachuu barbaade. Bisaan eegaa ture. akkam nagaadha nageenya waaqayyo siif haa baay'atu. Naguma. Baay'uma akkamati. Nakkaan. Nagaa alhamdulillah. Protestanti moo ortodoksi moo pente moo katoliki moo jehova moo kami? Gaaffii gaafachuu siif jira. Ishiin gaafatta amantii keessi ka amantii bichaan ishiin gaafatta. Kiristaan. Okay, ishi gaafadhu.
Waca keessa sagalee wacaa jira. Yoo wanni kasirnaan dhagahamu bakka ustaazonni biroo hin jiraniif Akkas wayya. yoo ka wanni si shaakalu ta'u taate si Akkas dabarsa. wayya baay'ee waca qaba. Muhammad Baay'ee Amin. waca qaba. Hayyee qaama biraa eenyu gaafadhu? Gaaffii sadiin qaba. Okay. Ustaas Ahmed jirtu? Gaaffiin qaba daaraa gaaffii sarraa fuudhaa. Namni irraa fuudhu jira? Sagaleen xiyyeenya Irraa irraa fuudhaa maammee gaaffii sarraa fuudhaa. Okay, hayyee gaaffii kee itti fufi eenyudha? Hayyee suuraa 51-56 irratti jinnii fi ilma namaa akka ana qofa gabbaraniif malee hin uumneedha. Asitti gaaffiin kiyya maalummaa jinnii jechuun maal isiinii? Ilmi namaa fi jinniin seera tokkoon buluu fakkeenyaaf amma utubaa Qabdi layyee kan itti aanu illee gaafadhu. Xumura. gaaffiin itti aanu suuraa 1829 irratti namni fedhe haa amanuu namni fedhe haa kafaruu jedhe. Sodaachisoo fakkaata. Asumatti immoo yaa amanuu fi hin amanne fakkeenyaaf yoo hin amanne ta'e ibidda isinii qopheessineedha. Ibidda isinii qopheessineen dura maaliif jannata isinii qopheessineerraa? Carraa lama filadhaa maan jenni. Asitti bifa doorsisuu kan fakkaatu kan dubbatuudhaan kan na mul'atu gaaffiin lammaffaa. Gaaffiin sadaffaan jannata keessatti waanuma qalbiin teessan barbaaddu argattudha. Namni akkamittiin waanuma qalbiin isaa barbaade qofa argata. Akkamittiin inni kun Allahaadhaan yookiin rabbii keessanii maaf hin murtoofne? Dhalli namaa kan argatuu qabu amma fedha Waaqayyoo hiyyame qofa ta'uu qaba. Namni waanuma barbaade yoo kadhate jannata keessatti fakkeenyaan nam tokko haadha manaa 100 fuudha 1000 fuudha yoo jedhe hin danda'a jechuudha. Kanaaf mannaa maaliif Allahan keessan murtoo itti godhee waan namni namaa barbaadu qofa maaf hin kenne. Fakkeenyaaf amma biyya lafaa kanarratti iyyuu waan nuti gochuu fi gochuu hin qabne akka seeratti jira. Jannata keessatti immoo akka fedhanitti waan barbaadan gaafachuu jechuun maal jechuudha? Gaaffii sadeen kana naa deebistan ni barbaada jechuudha. Okay. Gaaffii tokkoffaa irratti Ustaazaa dhiyoo isinitti ture itti fufaa nama guddaa irratti baay'ee haasa'uu illee jaaladhu. Ustaaz Ali, Ustaaz Ahmad, Itti fufaa jamaa wati biraa haasa'u jira. ayyee tokkoffaa irratti gaaffii Wacatu na bira wacaa fi baay'ee wacu. Isinitti hin tolu bire ayyee okay.
tokko farratti maal jedhe namaa fi garaagarummaa jinni maalii jedhe. Jiru na bira. Wajni baay'een dhagayamu bare amma maal jedhu. Waca natti fakkaata gama kiyya. Baay'ee waca amma. Wacaa jira maammi atumti itti fufi. Okay. Yoo na ayyama rakkoonga. Ayyee bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okay inshallah tamam. Eenyu dubbatu jira. Aywa. Akka islaamummaatti jinnii fi ilmi namaa quraanni kee ka dubbate وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني في إنس الله أمني أكنا جبرني في ملاجر آجر ربي رقادة سن إنه رقافة تجرى يجا لما فرطت جني في المنا ما مالين الدنجراني لكنو أمم ربيتي تكو لكنو ربي سبحانه وتعالى أكا إسا جبرني أكا إسا جلت بولانيف ومجرى رقادة ولكن أمم إسان الرت والنبني jinniin ilmi namaa dhoqqee yookiin biyyarraa yoo uumamu jinniin ammoo akka rabbiin suuratul rahmaan keessatti dubbatetti ibiddarraa kan uumamteedha. وخلق الجان من مارج من نار يا رب سبحانه وتعالى وان إساني تيجار إساني بالدرة كان منيدا والجان خلقناه من قبل من نار السموم كبك كانت اللي جيجار كن كان فكاتي جنين مالي yoo ka jennu taate jinniin uumaa rabbii ka ijaan hin mul'anne ilma namaatti ijaan hin mul'annedha. Ijaan ilmi namaa isii arguu hin danda'u waan ijaan hin mul'anne ilma namaatti jechaadha. Akkuma malaayikaanu yookiin ergamtooti waaqayyoo malaayikaa ka jedhamu akka Jibriil, akka Mikaa'il, akka Israa'iil jedhamu kuni Israafiil jedhan kuni ilma namaatti hin mul'anne jinniileen akkasuma sani uumaa rabbii tokko ka ilma namaatti hin mul'annedha. Ilma namaatti ka hin mul'annedha. Isaan jannata seenani jannata seenan. Warri kun warri isaanirraa rabbiin tole jedhe jannata seenan. Warri isaanirraa ammoo rabbiin didi akkuma ilma namaatti adaaba seenuu danda'ani jechaadha. Ka jinni kana fakkaataa jechuu barbaadeeti. Gaafin lammaffaan kee maal tureeyyu? Tokkoffaadhuma irratti fakkeenyaaf seera utubaawwan shanan qabdu. Jinnoonnis utubaawwan shanan ni qabu. Fakkeenyaaf zakaa baasuu, hajjii deemuu, shaadaa qabsiisuu waan akkanaa kun jinnoon akkamitti? Jinni agarreen nu gaafattaati. Erga musliima ta'anii beekuu danda'a. Erga akkamittiin rabbittiin bulan. Seera jinni. Okay. Muslima eegatanii seera islaamni qabu waan shari'aan rabbii dhufteen hundaayyuu warri muslima keessaa ta'e jechaadha. Suuratul jinni jedhanii quraana keessa hin jira. Maal jedha? Qaaluu samicnaa qur'aanan ajaba. Qur'aana qara'ama ajaa'ibaa dhageenye Muhammad irraa jedhaniiti fa'amannaa bihi itti amanna jedhanii. Eega seera islaamaatti ka bulan taate jinnis ilmi namaatis warri keessaa amantii qabu jechaadha. Garuu ani argee jechaadha akkana jirti akkana horii akkana qabdi waan akkana qabdi siin hin jedhu. Gin waan quraanni itti ajaje hundaayyuu islaama ta keessaa taate itti buluun isii dirqama jechaadha. Fakkeenyaaf amma qabeenya ishee warra rakkataniif ni kennitetti amantaa? Qabeenya qabdi isin gaafadha. Seera shanan musliimaa keessaa tokko qabeenya qabdi isin jedhe jinni dura ishee akka namni bulutti ni bulti. Seera islaamaa keessa qabeenya qabaatuun hin jira. Qabeenya qabaadhaa ka jedhu jira seera islaamaa keessa. Isheen qabeenya qabdu moo hin qabdu? Sin gaafachuu jira barsan. Qabeenya yoo qabdan fakkeenyaaf namni qabeenya yoo qabdi moo hin qabdu naa himi san fakkeenya itti dhiis yoo qabaatte qabdi moo qabdu? Qabdi maal fa'aa qabdi? Horiidha qabdi moo gaala qabdi moo illee qabdi moo ragaan abaas qabeenya isii ragaan abaas. Isheen amante akkuma musliimaa waan taateef qabdi jedhee nama. Beekee erga amante. La. Akkuma keessan jannata erga galte akkuma keessan wal qunnamtii. Gobazii kiyya sa'a takka daqiiqaa takka na dhageeffadhu qabeenya qabdi. Yeroo takka na dhageeffadhu gobazii kiyya.
كاسين جدو قرآن وان إسلام نتبلو أبو هندا يجني له نتبلو قبضي جد قبيني هن كنتيت قبيني قبضين سنجد هن قبضين أنجت فيدي قبيني سي مالك كتفي مالك كنته ناهمي مال فارا namni jinniin atama jinniin obboleessa keeti miti fakkeenya. لا إله إلا الله وأنا أقول ما تدي بنا أبو مالتات قبيني قبضي جتهم قبيني بسين قبض مال فار هوري دمو مالك أمو فوقي قبضي مو نقاد دمو مال دلائي دمه ati jinni wajji ol tafakkaattaa yoo ayye Akkuma keessani. la raga jinni qabeenya Erga buute, erga heerumte, erga jannata galte. heerumte jinni te maali itriisi ugusu waan biraati qabeenya qabdi moo hin qabdi jetteemi Akkuma keessani jechaan jira baran. la ilaha illa raga hayye raga akkuma namaati qabeenya qabdi waan jedhu fiti macaafarra deetaati quraana sundeeta daf Nabas. Ayya naaf deebi'eera. Gaaffii lammaffaa bara. Gaaffii lammaffaa. Siif deebi'ee jira. Goobas baga sii deebi'e. Baga sii deebi'e. Ayyee gaaffii lammaffaa maali? Gaaffii lammaffaa. Ayyee gaaffii lammaffaa. Jannata Garuu anaan deebine garuu. Qalbiin keessa naa deebi'eera nammoo. Anaan deebine garuu jechuun waan naan deebintu jira na bodora naa deebifte moo akkanumaan jette moo san ka jinniin qabeenya qabdeetu san. Hin sobdee. Gaafuma ishii umuyyuu akka namaatti adellam gaafuma isii umuyyuu maal minaamineeshin hin barbaadu nama ragaa qabdaati jinniin qabeenya horii qabdii waan jedhu. Seera musliimatti waan bultuuf ni qabde dee nama. Seera muslimaatiin buluu fi qabeenya qabaatu waan garagaraati. Seera islaamaatiin buluu jechuun rabbitti amanu warri qabeenya qabu kennatu. Qabeenya hin qabdu taanaan. Taas dhageeffadhu maal taate yaabboleessu maal taate sil. Shaadaan qabatu taanaan jannata hin galtu. Kanaaf Goobasi kiyyaaf dhageeffadhu qabeenyaaf shaadaan waan garagaraati qabeenyaaf shaadaani maal taate afaan hin jedhani. Mallaqa qabdii qabeenya qabdi waan jedhu ragaan qabdamoo akkanaan dubbatti sitti fakkaatte. Rabbitti ni amanti moo namantu? Amanuu fi qabeenya qabaatu waan garagaraatiin amantiisiin jedhee si xumuree jira qabeenya qabdi. Akkasittiin hubaddala hubannaa kiyya kun. Ragaan qabdaa? Hubannaa kiyyaadhaan dirsaa. Ragaan qabdu jechuudha. Ragaan qabdu. Ayyee goobasi rakkoon qaba ayyee gaafi lammaffaa. Akkanaan haasoftechaa kan hin ta'u gosi harkaa bahe. Murtiin hundumtuu aneenyuti kan rabbiiti mii. Gaara lammaffaa wanti tokko itti taane maal taate hangaafii si dhiiseetti taane kan waan Gaaffii lammaffaa. Mootummaa jannata keessatti waanuma qalbiin teessan feetu kan jedhu jira moo hin jiru? Waan qalbiin teessan barbaadu argattu kan jedhu jira. Quraana keessa? Quraana keessa jiraa? Hin jiru? Quraana keessa jiraan siin jedha gartee beeytaati? Hin jiru jira Sii barreessanii sitti kennanii? Ragaan sii baasa kunoo qoy. Ragaa sii baasa. Ragaa si baasu moo natti? Iddoo isaa. Argiteen jedhe ati argitee? Eeyyeen dubbisee beekan siin jedhe ani immoo beekaa ragaa warraa maaltu irraa si dhibee okkee ayyee? Ragaa isaa si baasu moo natti? Rakkoon qabu. Ayyee. Quraana akka macaafa sanitti namni quraana qomaa qabaa sammuu qabaa kan sammuu qabnellee ma'anaa isaa qomaa qabaa quraanni akka macaafa sanitti jira moo achi keessa jira moo hin jiru jedhanii ka shakkan sanii miti quraanni sammuu namaa jira waan ta'eef. Ayiza waa qabla famu macaafa fi quraana walitti fedhini. Ayyee. Waan eeggadda dhufee fi waan duraan dursee jiru fedhini. Itti fufi ayyee itti fufi. Namni sitti kolfa. Ayyee sin gaafadhu. Akkamittiin jannata keessatti waan qalbiin namaa barbaade hunda argatu. Akkamittiin waaqayyoon murtiin hin kennamne. Fakkeenyaaf amma kanaa olitti wanti hin arganne jira maaf hin jedhamne. Akkamittiin fakkeenyaaf amma dubartii 72 yookiin 4 yoo eeyyamame. Qoy hayyee gaafatte gaafite na yaadachiifte. Maaliif namni jannata keessatti waan qalbii yaaddu argata? Inna fil jannati maa laa aynu ra'at walaa udhunu sami'at walaa khatara alaa qalbi basharin. Akkas yaa rasuula sallallahu alaihi wasallam. Jannata kana keessa waan takka namni argintu jira jaan waama takka namni argin. Waan qalbii namaarra hiyyaa'intu jira jaa waan takkaati yaaddeen beekne jechuudha wanni sun jirti osoo argadheettee ta'u biteen beekne walaa udhuun sami'at waan gurri namaan dhagiintu jira jaan sani jannata seentee gartee achitti nama jannata seenuu argaa namni kun hin argu namni jannata keessatti maa waa hunda argataa yoo kajettu taate jannanni Itoophiyaa miti jannanni
waan fedhan argatanii waan barbaadan argatanii waan namni jannataa fedhu argatanii waan feete hunda hin argatta Itoophiyaa tahee yookiin biyya addunyaa dhiifama Itoophiyaanota dhiifama biyya addunyaa tahee jecha guutumaan duniyaatti amma yoo laalle wanni takkasiin guutamtu makiinaa yoo qabaatte fooqiin qabdu fooqii yoo qabaatte makiinaan qabdu yoo makiinaa qabaatte fayyaan qabdu waan hundi jechuudha waliin namaan galu duniyaan tuni ganda xiqqaa yookiin ganda keessa namni turre waan ta'eef akhiratti hore waan hunda waan qalbiin teessi yaadde hunda wanni argattuu fi ganda bal'innaati ganda jiruuti ganda abadii ganda hin beelofne ka hin qorranne ka hin duune ka hin dulloomne waan ta'eef waan fedhan argatuu danda'an. Murtiin kan eenyutu waan kana argachuun kan rabbiiti moo kan namaa? Kan rabbiiti. Kan rabbiiti. Kanaafiyyuu namni waan barbaade argachuu hin danda'u jechuudha. Laa ilaaha illallah. Waan argata jechuun maal jechuudhaan? Mee afaan Oromooti. Fakkeenyaaf makiinaan barbaada fakkeenyaaf jannati keessa galeen. Min argatta. Makiinaa kuma hedduu miiliyoona. Hin argattaa jechuun maal jechuudha? En biliyoon. Biliyoonii miti lakkaawwan laaletti leenaa ta'u. Maan rabbi biraa rakkataa see taate rabbi moo rakkataa see ta'e? Dubartii miiliyoona tokkoon barbaada. Taphachuudha. Taphataa jire. Tapha miti. Oggooyyuun argattee waa akkam irra jiraatte kana taate? Karaa gabaabseetti si deebisa. Jannata keessa ka jiru jannanni biyya rakkootii miti waan namni barbaade argatanii waan qalbiin teessifeeti hin argattaa jechaadha. Nama jannata seenuu argata san namni jannata seenuu argatu asumas si deebisa. Ayyee kabiraan gaafii lammaffaa sadaffaa. Dhugaan gooftaa keessan irraa namni fedhe amanu namni fedhe. Ammallee qoy irra si dabala qoy tareefu san irratti si xumura qoy tara takka. Jannata keessa waan qalbiin namaa barbaadu jira waan hunda argata yeroo jedhani jannanneeti namni jannata yeroo seenu akka amma jirru kanatti qalbii amma jirru tanaan qalbii sharrii tanaan seenna sitti hin fakkaatin qalbii kijibduu tanaan seenne sitti qalbii cabaabbartuu waan feete rabbi irra hasuuttara nu sun seenne ونزعنا ما في قلوبهم ربي وان قلبي إساني قل ليست تلشت أكا أوما إرى ديباني تيچارا كسي سيناني وان تهيفي سني وان جنتا كيسا يوقت سا ربي سيسين سيسهل لالتا ربي ورسينو سيادة سوامان سيسيتي كون أمو ساني اتدف نيچا وان جي بيتي وان تهيف وان جنني biqiltuu asitti dhadhaabanii an keessa deemaa jedhu kana seetee guutuu akkas irraa haasa'uu hin danda'amu jecha. Ayyee gaafii sadaffaan maal jette? Abbaan fedhe maal jette? Suuraa 1829. Eeshi. Dhugaan gooftaa keessanii irraa namni fedhe yaa amanu namni fedhe isaa kafalu. Ibidda qopheessineef jedha. Eenyuuf qopheesse? Dhala namaa hundumaafuu. Baasi. Yoo maal jedhee jime abbaan fedhe haa amanu abbaan fedhe haa kabaru nama hundumaafuu ibidda qopheessin. Dhagayaasi warri jalaa kun nama hundumaafuu ibidda qopheessin. Ragaan abaas daf. Tolo. Minim alfanni waan biraa. Namni fedhe naa baasii fiidiyoo. Daf tolo. Nama hundaafuu ka amanes ka kabare ibidda qopheessineefi naa baasii. Ragaan abaasi fiidiyoodhaan. هات برهانك إن كنت Ragaasini baasina. Alii yookaan Kaalidiin wal gargaaraatii kanarratti sirriitti deebilaadha. Namoonni hedduun barachaa jiru waan ta'eef gaaffichi gaaffii sirriidha. Gaaffii naamusaan gaafatamaa jiru waan ta'eef wal gargaaraati deebii sirriitti nu laadha. Ragaa baasi abbo. Manshaa fadhi yuumin rakkoon qabu irratti naasawan eegasiiti. Namni hundi waan beekaasa waan ta'eef. Ustaz Khadir leen dhufanii bakka nagaan dhuftani. Ragaan abaasi abboo nama hundaaf ibidda qopheessine ka jedhu. Ayyee siniin baasa. Nama amanee fi kafareef illee nama hundaafuu ibidda qopheessine. Dubbisu dhugaan gooftaan keessan irraa. Ragaa.
Baasii boobo ibbiratti miti bara kan barbaannu asirratti haa bahu miree hamullatu mi jaran. Ayya ishee bakka suuraa 1829 suuraa 1829 nan baasa viidiyoo iyyuu nan baasa yoo nan fedhe 1829. Yeah. Kan Maaliif fuudhite? Viidiyoo na dide. Inki jibda kaasanii miti da viidiyoon ayyee rakkoo baas hindi du viidiyoon hindi du Ande ishke. hindi du viidiyoo. Ani waan hin jirre dubbaddu basii baan. Ayyee. Ragaa waan qabu. Ande ulat daqiiqa. Proof. Iddoo isaatti dhaqoo Quraan afaan Oromoo baasan. Quraan afaan Oromoo qabdanii? Keessa baasa. Haala Imraanii haala maalidha? Alkaadii. Quraan laalaa dura. Songoo yaayee jedhe nama beekan. Warri jaraa kun taaptaapa godhaa jirani maali? Viidiyoon bahuu didee fi dafaa taaptaapa godha. lakki dhugaadha gaafa nan qaba bar. Hindi du baase. Hadaraa kee baase hadaraa kee. Hadaraa waa qadda amantu baase. Ayya kinoo nan baasa. Waan jedhee akkan dagatin osoo inni hin baafne dura. Rabbiin abbaan fedhe amanuu abbaan fedhe akka faruu nama hundaafuu ibidda qopheessine. Ayya kinoo na guddisaa. Hin mul'atu gaa. Kinoo. Guddisiin addoo guddisiin. Maaf galabbataa. Hin galabbatamaa kun. Galabbatamaa dhaqoo hin guddisiin yaa sirreeffatu. Kennaan abbaa. Achumarraa dubbisu nuti quraana biraa qabna waan ta'eef haa dubbisi jeen. Labsii dubbisuu beeku qaba. Maa dubbisu. Kaameraan maal ta'e ishii. Dubbisi jeen nuti quraana biraa qabna afaan Oromooti haa ta'u dubbisi yaa dubbisi nuti dhageeffamu. Ayyee yoo dubbise si viidiyoo nan cufaa. Qo'a. Na dubbisaas baasiif natu baasaa fi rakkoon qabu quraana eegataa ta'e quraana eegataa. Jeeti. Maaliif warri haala mijataa kee jirtan baastanii dubbistanii fi kun warra rakkisuu Na baasaa fi abdoo na guddisi. Yeroo takka viidiyoo deeffadha. Yeroo takka isa rakkoon qaba. Galabbata akkatti. Galabbata kiyyaallee maal isin akkam ta'e viidiyoon har'a. Innumti haa dubbisu achumarraa haa dubbisu achumarraa viidiyoo yoo barbaannu achumarraa haa dubbisu rakkoo qabu.
Yara Ustaz. kon awakosti. Okay. Nuti quraana waan inni kaasu hunda yoo hin beekne waan ta'eef rakkinni hin qabu. Barbeeke Akka nagana dubbisuu jechuun jirra. yoo rakkate maafi. إن أعتدنا للظالمين النار جل أجرد. هي دبس يا جماعة. ناقل بوتين ناقل أنا. أكن. هي دبي فدا فانو مرمو تيمة كمان راسو. دبي سكاي رانغور القرآن نبرة جرا دوغو غرتة بيك غرتة بيك دغتة رانغور. Dhugaan gooftaan keessan irraa namni fedhe yaa haman namni fedhes haa kafaruu dhugumatti nuti miidhaa hojjettootaaf ibidda dallaan ishee isaanitti marse qopheessinee jira. Nuti dhugumatti meeqam jetti? Bishaan akka raajaa siicoo danfaatti sundiisi sun la acha songeen takka gobazi kii takka akkam jedhette mee nuti dhugumatti nuti miidhaa yaa akkam jedha nuti miidhaa hojjettootaaf ibidda dallaan ishee isaanitti marse qopheessinee jirra. Nuti miidhaa hojjettootaaf warra no Mohammed atis dogoggorteetta miidhaa jedhatuun taane miindaa jedhan. Laala miidhaan jedhu miidhaa jedha. Miidhaa hojjettoota jedha akkasuma jedha. Miidhaadha nagaddanaa munnan kooti immoo miindaa jedha. Miindaan dogo laala miindaan jedhu. Laala sanii miti bar. Nuti qopheessine miindaan bakka biraati bar. Lizaalimiin akka jedhu sani miidhaa hojjettoota jechuun achi boote sani addoo kiyya. Ani gaaffiin kiyya jalqaba irratti nama amane. Koi taraa takka koi. Jaran inni maal jechaa ture goobazii kiyya maal jechaa ture inni rabbiin abbaan fedhe haa amanu abbaan fedhe haa kafaru nu hunda nama amanee fi kafareefillee ibidda qopheessine jedhe. Eessatti akkas jedhere? Kenoo asuma irratti iyyuu osoo jannatan qopheesse osoo hin jedhin. Laa ilaaha illallah. Sila maal jetta boo? Sijammar iddoo irra deebii dubbise afaan Oromoon dhageessaa mi boo? Kenoo dhugaan gooftaan keessan irraa namni fedhe yaa amanu namni fedhes haa kafaru. Haa kafaru. Eenyutti amana sijammar eenyutti akka amanu iyyuu asitti hin dubbanne. Dhiisi oofeyyee. Eenyutti naman. Aboo oofi maal taate? Oofin sin jedhee bar. Afaan Oromoo gadi oofi. Nuti miidhaa hojjettootaaf ibidda miidhaa hojjettoota jechuun maal jechuudha? Miidhaa hojjettoota jechuun maal jechuudha? Warra jal'ina hojjetu. Warra jal'ina hojjetuuf maal qopheessine jedhe? Ibidda dallaan ishee jedhe. Maa sobda maal baatare? Maa sobda reefu meera? Ati iyyuu ol ba'aa jirta bara. Ayyee. Jannatni jira osoo hin jedhin callisee miidhaa hojjettoota jedha. Jannatni hin jiru iddoo kana. Ati reefu maal jette? Goobazii kiyya qoy yeroo takka. Yoo kana kabajaa haasofte. Yeroo takka. Haasofte bare haasofte rakkoon qabu. Waan hin sodaanne nuti waan eeganaa quraana waan hin sodaanneef waan beeknuuf itti sidiifne. Tokko farratti as dhagaye yaa boleessona. Kanuma wal qabachiisiti iddoo itti Yesuus namni amanu jireenya bara baraa qaba jedheera. Ati yoo ragaa qabaatte namni anatti amanu jannata qaba kan jedhu ragaa naa kenna quraana keessa. Yoo ragaa hin jiraate. Jeeffattee bakka ani haasawa. Maal jechaa ture akkuma wajji dhageenye rabbiin abbaan fedhe haa amanu abbaan fedhe haa kafaru nuni hunda namaatiifuu ibidda qopheessinee jedhe. Dubbisee amma yeroo dubbisu kana maal jedha quraan man shaa falyu'min abbaan fedhe haa amanu abbaan fedhe haa didu haa kafaru walaakin nuti kan isin himnu inna a'tadna lizaalimiina nuti warra kafaruudha miidhaa dalagu warra rubbuu ifiirratti miidhaa dalagu rabbitti amanuu dideef ibidda qopheessinee jedha quraan. Amma inni hin sobee quraana in dhagaye malee hin dubbifne jechuudha. Dubbisaan jiru. Kanaaf quraanni kan dubbataa jiru maa inni afaan Oromoo isaatiin amma dhageessanii jirta. Natti fakkaata. Nuti qopheessine warra miidhaa dalagu. Warra miidhaa dalagu jechuun warra lubbuu fi kufriidhaan
islaamum jechi kun akka inni dura jedhee tarisani tahdiida waan jantu jira tahdiida jechuun abbaan fedhe amanu ka amanellee jannata seenaa abbaan fedhe kafarullee kan kafarallee jannata seenaa akka dubbiin hin fakkaanneef jecha rabbi maal jedhaa jira abbaan fedhe haa amanu abbaan fedhe haa kafaru gin warra lubbuu ifii miidhe saniif warra kafare saniif ibidda qopheessinee jedha eeywa kanaafu warri rabbiin dubbataa jiru warri ibidda qophaa'eef warra lubbuu ifii miidhe malee warra kaanii miti akkasuma akkasii miti eenyu maqaan isaa irra caala namoota ibiddaaf humne kan jedhus jira miti aboo maal taate mataan kee fayyaan qabu waan asitti kana dhageeffadhu a'uudhu billah qur'aanni bakki ati dubbifte kuni warra miidhaa dalaguuf qopheessine jedhama warra hundaaf qopheessine jedha warra miidhaa hojjeteef jedha maas of dareeffate dhiifama isaaf amma ragaa naa kenna maas of daan jedhe bar ayyo dhiifama siin jedhe kinu hin sobdeessi ayyee amma na si gaafata gaafii kee xumuratti natti fakkaata lakki achu asumarratti akkasii hin sodaatin ka hin sodaatin lakki amma na si gaafii kee karee guutuu gadi xumuratte jirta amma na si gaafata ayyee kinu laa yesuus akkas sin gaafata as dhageeffadhu sodaatin maal taate kinoo gaafii asumarratti waa si gaafadha quraan muka irra dhaabaddeetin kitaaba macaaf keetti irraa si gaafadha kan keetu murra qoy ishee kana naa kenna na dhagaye dhugaa rabbi gaafii kee waliin dhaabdee xumuradhu siin jedhee xumurtee jirta gaafii kee hunda deebiin arganne yoo jiraate irra deebina gaafadhu kanuma in xumurre gaafii si xumurtee jirta gaafii kee xumurtee jirta yeroo tokko ishi daqiiqaa tokko naa kenna ishi dhiifama hojje gaafii kee xumurtee jirta si gaafadhee geessee na gaafatta in xumurre tokkoon kana eeyyamaatiif ustaaz achi booda gaafattanii achi booda isinillee waan barbaadan gaafataniini tokkoon kana gaafatu achi booda isinillee taraan keessan erga an gaafadha jedhee bakka tokkoon kana gaafatu achi booda immoo illee deebista wanto jedhee bar gaafii dhagee fi bar waan inni jedhu warra rabbitti amane rabbiin eessatti maal jette yoo rabbiin eessatti jannata qopheessineef jedhe maal jette ayya yeroo tokko mee ishee kana dubbisa akkasii gaafiinsa kun baay'ee jira maal akkas jedhe gaafii kaan gubbaan fuudhaa bar ayyee gaaffidha ayyee beeke ayyee warra rabbitti amaniif ragaa gaafatte miti warra rabbitti akkas jedhee bar akkas gaafate ragaan baasuuf deema ayyee ishi yeroo tokko ishi gaaffii kiyyan xumura aboo xumurattee miree gaafii sadii godhoo eddaan malee lama wal qabata kan isaa wal qabata tokkicha kana irraa si deebisayyee kanan dura si deebisa maal nageessanii maaf sodaatinaa kaa oofi ayyee Yohaannis boqonnaa 10:28 irratti Yesuus maal jedhee ani jireenya bara baraa isaaniif nan kenna isaan bara baraan hin badan namni tokko keessa isaan hin butatu jedhe akkuma kanatti iddoo itti jireenya bara baraa nan kenna Allaan iddoo itti jannata nan kenna jedhe ragaa naa kenna iddoo itti Allaan as jedhe jannata mee akkam jette gaafii irra deebi namni natti amane jannata qaba kan jedhe ustaz suuratuun nisaa baasaaf suuratuun nisaa baasaaf jira baafi ايش دقيقة نجرب بقى دقيقة نجر آية ربا في دقدمي أفر آية ربا في دقدمي سديف دقدمي أفر بنافي قرآن أفان أرومو كي يغنى تكوسين طبعا سورة ميك أفاد أفان أرومو مالا جري عندك سورة أرففا سورة أرففا لكوف سميك لكوف سديف باب دقدمي سديف دباب دقدمي أفر دبسي دباب دقدمي أفر دبسي أي دباب دقدمي أفر دباب دقدمي أفر أي دباب دقدمي أفر أي yaa dhiiraa fi dhalaa irraa namni mu'uumina ta'ee hojii gaggaarii hojjate isaan sun jannata seenu hanga tuqaa teemiraas hin miidhaman jedhu isaan sun jannata seenu ani kanan jedhe namni natti amane jannata qaba kan jedhe Allaan koy ragaan xumuranna koy ragaan xumuranne malee dhiiraa fi dhalaa irraa warri rabbitti amane hunduu
jannata seenuu jedha. Amma suuraa salgaffaa suuraa toobaa lakkoofsa 72 bane. Suuraa salgaffaa lakkoofsa 72. Suuraa salgaffaa lakkoofsa meeqa? 72. 72. Rabbiin mu'minoota jechuun maal jechuudha? Mu'minoota jechuun warra amanan jechuudha. Warra rabbitti amanan jechuudha. Mu'minoota jechuun. Dhiiraatiif dubartoota jechuun barbaadesh jannata laggeen ishee jala yaatu ishee keessatti kanaafan ta'anii mandheen gaggaarii jannata qubsumaa keessa taates waadaa galee jira. Jaalalli rabbiin irraa ta'e hunda irraa guddaa. Kun milkaa'ina guddaadha jedha. Rabbiin mu'mintoota dhiiraatii fi mu'mintoota dubartiitiif jannata laggeen garaagaraa jala yaa'u isaaniif qopheessee jira. Ana kan jedhuun barbaade. Ani namni milkii guddaadha jedha. Kun rabbiin jedha. Qaama wayiitu. Akka macaafa kan keerraa korrojuu qabaare. Akka macaafni kan kee jedhetti ani karaadha ani dhugaadha jedhe. Korrojuun qabu macaafa kan keerraa. Waan akka ofii barbaade taasaa rabbiin malee. Qo'eeka siif hin rakkoon qabuuti. Quraanni tokkoffaa akka macaafaatti naaf dubbatu yoo jette akka macaafaatti naaf haasa'u yoo jette macaafni quraanni macaafa kan keerraan korrojine. Siigala akkuma Yesuus Kiristoos ani karaadha ani dhugaadha ani jireenya laa rabbiin uumaa waan ta'eef uumaan karaadhaan jedhamu. Uumaan ammas immoo uumaan fakkeenyaaf uumaan karaadhaan jedhamu. Uumaan karaa taanaan bari karaan uumama bar karaan uumama akkasumas immoo jireenyi illee uumama. Fakkeenyaaf Rabbiin ofii isaatiif jireenya sii kenna malee ani jireenya hin jedhu. Rabbiin ofii isaatiif karaa ati irra deemtee jannata ati galtu sii kenna malee ofii isaatii karaa hin ta'u Rabbiin. Yesuus Kiristoos ani karaadha yeroo jedhu ani uumamaadha jechuudha. Maaliif jennaan karaan uumamaadha obboleessoo. Karaa jechuun karaa ittiin irra deemtee daandii wayii qabattee galma geessuudha. Galmi isaa miti inni karaadha jechaan. Rabbiin immoo akkasii miti. Inni uumaadha inni galmadha. Sigalaa kanaafuu Rabbiin karaadhaan jedhamu. Akkasumas immoo Rabbiin jireenya sii kenna akka itti jiraattu si godha malee ofii isaatiif ani jireenya hin jedhu. Fakkeenyaaf ani amma jiraataan jira. Atillee jiraachaa jirta. Ati uumamaa waan taateef hin jiraatta jechaadha. Rabbii si jiraachisa waan ta'eef gaafa duute immoo hin duuta jechuudha. Kanaafuu Rabbiin akka ofii barbaadetti haasa'a malee macaafa kan keerraa gad deebi'een korojuu quraanii jechuu barbaadeeti. Eshi ragaa dabalataa banaa fi ustaaz suuraa 98. Egaa akkas ta'e maaliif daandii sirii nu qajeelchedha? Intumurraa inni kun gaaffii biraati ammas siif deebifna rakkoon qabu. Sabari. Suuraa 98. Jecha isaa yoo ta'e eenyummaa maasal damtaa gobosii koo ragaa sii kennina ragaa jannataa sii kennina obboleessu akka jannata gallu alhamdulillah rabbil alamin. Itti musliimonni akka jannata gallu ragaa sii kenninaati. Naa deebi'eera inni. Si fidaa naa qo'eeka si qofaa miti bara. Si qofaa miti nama baay'ee nu dhaggeeffata. Eshi suuraa wannaa banaa fi suuraa Zukhruf suuraa 43. Suuraa Zukhruf suuraa 43 lakkoofsa 68. Suuraa 43 lakkoofsa 68 bane. Afurtamii sadii lakkoofsa 68. 68. Daandii maraatee kana dubbisi dura. Inni kan Oromoo qaban kafaan Oromoo silkii kaan seeneen kana malee irra hin jiru barsaniif rakkadde. Yaa dubbisu. Haadha sodaan isin irra hin jiru. Yaa gabroota kiyya jedhe. Yaa gabroota kiyya. Haadha sodaan isin irra hin jiru. Isin hin gadditaanus jedhe. Alhamdulillah. Lakkoofsa 69 dubbisi. 70 dubbisi. Isaan keeyyattoota keenyatti amananis musliimota ta'an jedhu. Isiniif haadholiin akkasumatti jedhee yaaf. Isaan keeyyattoota keenyatti amananii musliimota. Jedhe ofii. Tumuriga. Tumuri. Isinii fi haadholiin manaa keessanis gammada jannata seenaa isaan jedhamu. Gammada Allahu Akbar gammada jannata seenaa yaa gabroottan kiyya warra amantan warra natti amantan har'a sodaa tokko illee hin qabdanii
Koi. Yaaddoo tokko illee hin qabdanii. Isinii fi haati manaa keessanii. Haadha manaa jechuun haadha manaa ati yoo haadha manaa kan keetii wajjin haati manaa kan keetii illee nama mu'minaa yoo taate nama rabbitti amante yoo taate haadha manaa kan kee gattee nattu ati. Haadha manaa kan keetii wajjin jannata galaa siin jedha Rabbiin alhamdulillah rabbil alamin. Milkii kanaa walii maal barbaadde ati. Kanaafuu Rabbii subhaanahu wa ta'ala kunuu yaa gabroottan kiyya jedhee jannata isiniif qopheesseetan jira gammadaa ashaqaa mirqaana jannata galaa nuun jedha. Kan biraallee qo'i suuraa 41ffaa baniif suuraa 41ffaa lakkoofsa 30 banadhu. Tammaaf nan sirreessine. Hanga xiqqootutti si gadina sirraadha. Daandii sirrii qajeelchii kan jedhu maaliin Allaan akkamittiin daandii. Inni kun gaafii biraati obboleessu. Inni kun gaafii biraati. Maal kan korta yaa obboleessaati. Kana si deebisnee kaane iyyuu gaafii itti aanu immoo Ustaaz Muhammad Suufi gaafata. Amma kana si xumuree kaane 41ffaa. 41 lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 30 irraa kaasee dubbisi. Dhugumatti isaan gabbaramaan keenya Allaadha jedhanii ergasii achirratti gad dhaabbatan. Yeroon isaan du'an malaayikoonnis isaan irratti bubbu'aniiti. Hin sodaatinaa hin gaddinaas jannata waadaa isaaniif galame gammadaa. Isiniif galameen jannata waadaa isiniif galameen gammadaa. Ana maaf hin jenne amma bar'anii namni anatti amane maaf. Dubbisi mallee turre. Ana kan jedhu siin kennine obboleessoo yaa gabroota kiyya warra natti amantan. Hin kennine. Ayyeera deebii dubbisi isammaa dubbisi. Dubbisi isammaa siin jedhe yaa gabroota kiyya warra natti amantan hin jenne amma Quraan. Nuti jiruu addunyaa jenne amma Quraan. Jaalallu Isammaa qoy lamisaa sarduminiti. Yaa gabroota kiyya warra natti amantan sodaan isiniif hin taane akkasumas immoo hin yaaddoftanu. Gammadaa jannata seenaa kan jedhu si kenne moo kenne nama? Keeyyattoota keenyattidha malee jecha kiyyatti namni natti amane hin jedhu keeyyattoota. Macaafa yaa gabroottan kiyya warra amantan hin jedhu. Laa kan jannata kennu waaqayyoodha malee keeyyattoota miti. Lamisa amma waa biraan haaseenat amma yaa gabroottan kiyya warra amantan hin jenne amma jedhee moo hin jenne naa qabadhaa sirriitti. Warra amantan jedha warra natti amantan jedha. Warri keeyyattoota yaa gabroottan kiyya hin jenne. Yaa gabroottan kiyya hin jenne. Jedhee ture. Hin jedhu akkas. Suuraa meeqan dubbifna ishi. Zukruuf akkasirra jedhee ture. Zukruuf irratti jedhee ture. Jalaa bariin suuraa 47ffaa lakkoofsa 6 jira malee jechuun dhaggeeffataan jiru. Kan irra sana hin beeku. Amma gaafii keessa itti fufaa Ustaaz. Gaafii keessa gaafiin deebiifii jira. Gaafii keessa itti fufaa gaafadhaani. Okay. Ayyee. Ammayyuu gaafiin kun naan deebine namni anatti amane hin jenne Allaan naaf hin deebine. Gabarran kiyya jechuun maal jechuudha? Hin deebine naan deebine namni natti amane hin jenne. Gabarran kiyya jechuun maal jechuudha jeebar? Warri keeyyattootatti amantan jedhe malee namni natti amane hin jenne. 43. Keeyyanni maanni? Maamme maal barbaade beektuunni? Macaafarraan korroon jeef hin jenne xumurre jira. Hayyee si gaafadha amma. Maamme. Lammeessa. Maal barbaade beektuunni? Natti jecha jettu dubbii keessaa barbaade laane natti kan jettu dubbii. Ilaa isheen dubbii adda baasaa fi silaa ta'e ifaa ta'uu fi. Hayyee gaafii kiyyatti hin taraa. Ifaa biraa gargaaree foon cabse. Gaafii kiyyatti hin taraa. Eenyu maqaan isaa eenyudha silaa addo maal jedhaa? Lammisaaf. Namni macaafa keessatti tokkoffaatti macaafa jecha waaqayyoo macaafni guutuun isaa jecha waaqayyoo ta'uun amantaati. Macaafni akkasiin jedhu. Macaafni guutuun jecha waaqayyooti moo jecha namaa fakkeessa jira ka biraa ka bineensaaf namni keessa jira? Ayyee tokkoffaatti miitoos 3:16 irratti. Qoy gaafii kiyyan xumuradha qoy akkuma walaatti. Gaafii shanna gaafatte bara. Macaafni jecha waaqayyooti moo jecha waaqayyooti miti warri barreesse kama fedhe iyyuu haa ta'u waaqayyorraa isaanii kennameeti barreessan moo fedhima isaanii akkanumaan barreessan. Ayyee tokkoffaatti miitoos 3:16 irratti maal jedha? Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu gaggeessaa hafuura waaqayyootiin caafamee jedha. Barsiisuuf. Dhaggeeffadhaa ishee barsiisuuf balleessaa hubachiisuuf qajeelchuuf
qajeelummaatti leenjisuudhaaf dhimma ni baasa. Gaggeessaa hafuura Waaqayyooti. Kana jechuun wanti dubbatame hundi jecha Waaqayyooti jechuu hin dandeenyu. Sababni isaatiiyyuu kan harreen dubbatte jira, kan bofti dubbate jira, kan qaamni biraa dubbate jira. Kanaafiyyuu garuu maaliif barsiisuudhaaf, balleessaa hubachiisuudhaaf, qajeelchuudhaaf, qajeelummaatti leenjisuudhaaf dhimma ni baasa macaafni qulqulluun. Eeywa. Hayyee macaafa keessatti abbaa saniin gaafadhaare. Saniin dhiisaa qoy qaanyaadha. Garuu ijoolleen nu jala tara. Ishi hayyee macaafa keessatti ka bofti ciniinte kamiidha? Eenyudha? Namni bofti ciniinte. Ani hin argine hin dubbifne kutaa sana. Namni bofti ciniinte namni beeku ishime. Namni bofti ciniinte eddite eenyudha? Hin beektu ati macaafa hin dubbifne guutuu isaa? Ani hin qabanne kutaa sana. Okay. Bakka na barbaachisu qabadheera. Sun sin barbaachisu. Gobas. Sin barbaachisu macaafni gariin sin barbaachisu jechaadha moo akkami? Akkasiin jenne ani macaafa qulqulluu kana amanaadha. Reefu ganaa waggaa tokkodha. Dubbisee hin fixne. Warra muuxannoo qaban galchitanii gaafachuu dandeessu. Ati hin beektu jechuun namaa deebisuu hin dandeessu.